Komii guddaa kaasee kan ture OMN fi gaazexeessota OMN irrattis waa'ee irreechaatiin wal qabate gaazexeessonni OMN dhiifama gaafatanii jiran OMN akkasumatti akkuma gaafa dura qophii komii kaasee san dabarse arrantana dhiifama isaaniitis dabarseeti jira. Dhiifamni isaan gaafatan kun ammoo akkasuma warri amma isaan qeeqaatiin turee fi kan ammoo gartee balaaleffataatiin ture baduu qaban jedhee allee yeroo garaatti isiniif maxxanseeti ture baduu qaban jedheetiin kan guutumatti jala mureetiin dabarsaatiin ture hoo maal jechaa jiran akkasuma waa'ee Ustaaz Kaamil Shamsuu irratti deemaatiin jiru maqaballeessii keessattuu warra afaan Amaaraa dubbatuun jechuudha. Kanarratti Ustaaz Jamaal Aliyyi deebisaa kennanii jiran. Ana Abduu Moobaala Biraayi bagara deebiidhaan gara chaanala kiyyaa dhuftan isin jira. Jalqaba osoo miira keessa hin seenne viidiyoo kiyya obsaan dhageeffadha. Namni tokko ni jarjartan jechuun fakkeenyaaf akka waan yookiin ani jarjareetumaan akkanumatti nama tokko waan jaaladhuuf yookiin ammoo waan jibbuuf akkanumatti dubbadhu kan isiniif fakkaatu jira viidiyoo kaleessaa keessatti illee komantii nama tokko jechuudha. Fakkeenyaaf yookiin waa'ee shirkii irratti yookiin waa'ee toohida tuquu irratti kan jedhu irratti. Ani yoo dhugaa feetanii nama daa'imummaa irraa toohidaan guddadheedha akka nama dhuunfaatti illee yoo kan isin dubbadhu taate jechuudha. Waan tokko duraa fi duuba isaa laalee akkanatti fakkaatetti duraa fi duuba isaa laalu malee cal jedheetiin hin dubbadhu jechuudha. Gara toohidummaa irratti waa'ee irreechaa irratti yookiin ammoo sooshaal miidiyaa kana irratti hin barreechuudha. Daa'imummaadhaan aliif ba'a gaafa baradhuun akkasumatti toohidallee waliin baradhe jechuudha. Jechuun kan uf dhaaduu fi miti kan isin jechaa jiru. Tole hayyee waa'ee Ustaaz Kaamil Shamsuu irratti Ustaaz Jamaal Aliyyi faa maal jedhan galgala kana liif dabarsaniiti turan jechuudha. Waan kana silaa gadi baaneeraan dubbannu garuu komiin isaan irratti deemaatiin jiru akkasuma maqaballeessiin isaan irratti deemaatiin jiru waan sooshaal miidiyaa irratti dubbatame sooshaal miidiyaa irratti deebisaa kenneen jedhaniiti viidiyoo san ka viidiyoo hunda asirratti fidee isin maxxansuudhaaf hin barbaachisu isin dhayxanii dhageeffachuu ni dandeessan jechuudha. Wanni kun komii masjidul aalaa yookiin ammoo majlisa balleessuudhaaf godhamaati jiru firqaadha. Muslima fakkaatanii firqa addaatu deemutti jira waan hamtuudhaan as bahaati jiranii dhimma Ustaaz Kaamil Shamsuu osoo hin taane dhimma ulamaawotaa fi daawota sheekota keenya irratti deemaa jiru dhimma majlisoo irratti deemaatiin jiru yeroo dhihootti waan kana caalu waan garaagaraa arguu dandeessanii guruppii guddaa ijaaranii deemaa jiranii gaafa maqaa ibsuun barbaachisutti ibsina ammatti ammoo hin beeksifnu kanaafuu uf eeggannoo godha wanni Ustaaz Kaamil Shamsuu dubbatan bilchinaan waan haasa'an keessattuu waa'ee Ustaaz Kaamil Shamsuu keessaa bal'inaan kan qeeqaa irratti deemamaatiin ture waa'ee niqaabaa irratti jechuudha. Niqaabni sunnaadha moo waajibaa kan jedhu waa'ee akkasii irratti jechuudha kan isaan deebisaa kennan jechuudha. Achirratti Ustaaz Kaamil Shamsuu waan hedduudha wanti kaasan waa'ee ajandaa haala yeroo ammaa kana waliin wal qabatu jechuudha. Akkasuma waa'ee siyaasaatis maqaballeessii haga arrabsuutitti Ustaaz Kaamil Shamsuu jechuudha. Jechuun namni tokko fakkeenyaaf Ustaaz Kaamil Shamsuu siyaasa inni hordofu yookiin paartii inni deeggaru wahii yoo jiraate paartii saniin qeequu ni danda'a. Nuti illee qeeqaa turre jechuudha. Karaa siyaasaatiin namuu qeequu danda'a jechuudha. Nama qeequun ammallee rakkoo miti beeki garuu waan san guutumatti bakka haqanii balleessuuf keessattuu afaan Amaaraatiin waan isaan irratti deemaatiin jiru. Ankaleessa waa'ee irreechaa qofa keessaa qabadha waa'ee moolidaatiif irreechaa qofa wanni isin dhageessee fi waan hawaasa keenya gartee fakkeenyaaf akka Oromootitti jidduutti ajandaa tahaatiin jiru waan ta'eef san keessaa isin dhageeffachiisa malee irra guddaa kan jarri qabatanitti himan waa'ee niqaabaati jechuudha. Viidiyoo ammoo Ustaaz Jamaal Aliyyi irra haasawan liif feesbuuk isaanii jala galtaniitiin dhageeffatuu ni dandeessan jechuudha. Kanaafuu wantoonni akkanaa kun yeroo ka'u uf eeggannoodhaan deema kanaafidha irra deddeebinee sheekotii biyya keessa majlisa dhageeffadha. Gaafa fakkeenyaaf waa'ee moolidaatiin wal qabatee tokko ammallee kan isaan gartee fakkeenyaaf Ustaaz Kaamil Shamsuu laafiseeti dubbate waa'ee moolidaa yookiin ammoo irra dibaadha godhee mirga isaaniiti jedhee ka jedhudha. Fakkeenyaaf gaafa dur guutumatti moolida ture waa'ee majlisaa sun jechuudha. Majlisni sun guutumatti gaafa moolida ture gaafa waa'ee biraan beekne gaafa habashii harka ture maaf hin dubbatin gaafa san yeroo har'aan tana namni majlisni ol aalaan abbaan waan fedhe haa kabaju jedhanii sheekotii akkanaa gurguddaa kun achira jiraatuun iyyuu akka muslimaatti alhamdulillahi waan jedhamudha dhugaa dubbachuu fi uummanni muslimaa ammatti Rabbi harkaa tursiisu waan guddoo harkaa qaban majlisa kana jechuudha. Namoota as keessa hojjetan namoota gurguddaa durii gaafa tokko majlisni isaan kan harkan seenaa jedhee hawaasni itti hawwaa turedha waan ta'eef akkasii quba qabaadha sana gabaabsee asumatti bira dabra dhaqaatii dhageeffadha. Walumaa galatti ololli Ustaaz Kaamil Shamsuu irratti deemu akka isin hin dogongorsiifne isin jechuu barbaadetti garuu irra guddaa warroota gartee afaan Amaaraati waan kanatti ka ofaatiin jiru kan afaan Oromoo illee jira jechuudha dabree. Tole hayyee kan biraa gaazexeessota OMN torbaan takka dura olola guddatu deemaatiin ture akkasuma qeeqatu deemaa ture namoota gartee OMN jaalatan kan gartee utubaa OMN ta'an sheekotii keessaallee jechuudha namoota hedduutu illee qeeqa dhiyeessaatiin turan jechuudha. Ani viidiyoo kiyya keessatti sirrii miti wanni gaazexeessonni OMN jedhan sun jechuun kana yeroo jedhamu beeki hammeennaaf jibbaadhaaf miti namni tokko waan jechuun waan san akkaataa inni itti fahamu san yookiin ammoo akkaataa inni itti hubatu san tuyyuu yeroo dubbatametti gara biraatitti jijjiiramaa jechuudha. Keessattuu wanni amantiidhaa sensitiivii waan ta'eef jechuudha. Amma fakkeenyaaf gaazexeessonni OMN achirratti irreecha jabeessu waa'ee tokkummaa Oromooti jechuudha. Irreechi tokkummaa Oromoo yeroo jedhamu
warri gartee dirqama Oromoon guutumatti irreecha kabajuu qaba yookiin ammoo amantii waaqeffataa qabaachuu qaba jedhee warri yaadu jira kun yaada dadhabaadha jennee yeroo gargaraatiitti dubbanneeti jira. Kabira ammoo irreechi tokkummaa Oromooti wanni jedhamuu fi kan iyyuu jechuudha. Akkuma Ustaaz Kaamil Shamsuu jedhe fakkeenyaaf kayoo kitaari bakkee sun aadaa kee calaqisi jedhee achitti argamusi kan akkasuma amantii kee waaqeffadha jedhee achi dhaqusi Oromoo qofa kan bakka isaanii wal ga'u. Fedhu amantii adda addaas haa qabaatu fedhu amantii tokko haa qabaatusi Oromoo qofa bakka isaanii kan argamu. Ayyaana biraa sabaa fi sablammoota waan jedhamu saboota adda addaati garuu achitti kan argamu an akkas jedheetiin fudha ka Oromoo qofa achirratti jechuudha. Haa xiqqatu haa guddatu amantii tokko haa qabaatu amantii garaagaraa haa qabaatu. Irreechi shirkiidha jedhanii barsiisuun sirriidha. Ammallee kana jala mureetiin isin himachuudha. Jechuun irreechi shirkiidha jechuu qofa osoo hin ta'in gochoonni achirratti godhamu Ustaaz Kaamil Shamsuu sirriitti adda baasanii jiran jechuudha. Gochoonni achirratti godhamu sun waan amantiidhaan wal tokko yoo taate amantiin keenya irreechaaf osoo hin ta'in duraan lafa keesse waan ta'eef sun faallaa amantii keenyaati duraan barsiifamnee duraan lafa kaahame amantii waan haarayaa miti waan ta'eef irraa fagaachuudha. Kana yeroo jedhamu irra guddaan jechuudha keenyaaf warroonni amma irreechi haraami jedhu kuni san barsiisuun akkuma jirutti ta'ee shirkii hawaasa kana yoo barsiisan yeroo makamiyyuu jechuudha shirkiin akkana oguu jedhamu gocharraa jecharraa tarkaanfii guyyaadhaan mana keessatti karaa gubbatti magaalaa keessatti akkaataa tafaa'ulan akkaataa itti socho'u akkaataa itti deemu homa hunda jechuun kana san isiniin jedhu beeke shirkii jechuun waan salphaa miti jechuudha. Kanaafuu shirkii yoo barsiifame irreecha keessatti haa ta'u ibaadama godhu tan musliimaa keessatti shirkiin fakkeenyaaf jira jechuudha kan si seenu kallattii ati hin beekneen nabiyyi keenya jaalatamaa alayhi salaatu wassalaam nabiyyi keenya jaalatamaa kanayyuu akkaataa itti fakkeenyaaf yookiin isa jaalachuudhaa fi isa faarsuu keessatti akkaataa daangaa shari'aan gootetu jira san keessa dabartee fakkeenyaaf waan biraa keessa seenuu hin qabdu jechuudha. Mooliinni mataan isaa gara shirkiitti kan si oofu jira kanaafuu shirkii waa hedduutu jira akkasii yoo barsiifame irreecha keessatti illee haa ta'u kan biraa bakka barbaadetti ibaadaa musliimaa keessatti illee haa ta'u bakka fedhettiyyuu akka shirkiin hin seenne abbatu irraa of eega waan ta'eef jechuudha. Shirkii jechuun bara akkaataa ati waswaasaa fi adda adda utubaa adda addaa rabbii tokkocha malee kan wanna waa nama godhu hin jiru jechuudhaan akka ati bara firiidamii qabaatte bilisummaa jechuudha. Shirkirraa qulqullaa'uu jechuun bilisummaa jechuudha. Yookiin homa hunda kaa yoo aduu sitti ho'itellee ati waan biraa bakka aduun ho'ite har'a akkasii yoo roobni sitti roobellee roobni natti roobe har'a akkasii har'a yeroo manaa bahu hin gufadhe akkasii har'a yeroo mana seenu waan akkasiiti kana san isin jechuun danda'u. Shirkii jechuun akka ati firiidamiidhaan bilisummaan bobbaatu irra si godheeti si bilisoomsa jechuudha. Kanaafuu shirkii yeroo hundayyuu barsiifamuu qabanatti fakkaata. Irreechi haraami haga maqama irreecha jedhu san qofatu shirkiidha. Haga wallaalaan seehu takka qofa osoo hin taane jechuu barbaadeeti. Tole hayyee waa'ee OMN duuba achirratti gaazexeessonni OMN duuba akkasittis haa fahamtu yookiin ammoo gartee waan kana tokkummaa Oromoodhaatiifis haa jettu ammoo hawaasa kana kabajanii gadi bahanii dhiifama gaafachuu isaanii kabajatu malaaniif jechuudha. Yeroo waa'ee miidiyaa kana fakkeenyaaf waa'ee OMN kana dubbannu an OMN naquba qabaateeti miti akkuma nama tokkootitti hillaala walitti fakkeenyaaf namni tokko ati yookiin waa'ee OMN kana beekuudhaaf yookiin waa'ee miidiyaa beekuudhaaf keessa gadi fageenyaan beeku miti namni hayyoonni meeqa wal gahanii miidiyaa tokko hundeessuudhaaf yookiin milkaa'uuf yookaan hin milkaa'uuf akka carraa Oromoo yaalii yeroo dheeraa booda fakkeenyaaf akka miidiyaatitti miidiyaa kana hundeesse milkaa'ee fi har'a eega jechuudha. Waan miidiyaa kana gatiin ittiin hundeessan mallaqa qofaa miti jechuudha. Yaada hayyoota meeqaatiin sammuu hayyoota meeqaatiin wal dandahanii akkasuma gartee yeroo gufuun adda addaa dhufte gufuu san bira dabraniitiin itti fufuu danda'uu waan guddaadha. Miidiyaa tokko akkasitti gartee gadhaabatee akkasumatti hawaasa biratti jaalatamee itti fufuun osoo adda hin cinne yookiin ammoo osoo dadhabeetiin karatti hin dhaabbanne waan salphaa miti jechuudha. Waan abbootiin qabeenyaa meeqayyuu tarii itti kasaaruu danda'an yookiin ammoo rakkina garaagaraa gartee uumameen harkaa fashaluu danda'a jechuudha. OMN haala keessa dabarsan hunda isaa danda'e seeguun isaa waan badhaafamuu qabudha. Miidiyaa tokkocha kanaaf ormi miidiyaa dhibbaa meeqa tamiin qabaa jechuudha. Har'a miidiyaa jechuun waa'ee seenaa miidiyaa kana siin haasa'uuf hin barmee sagalee jaraa isin dhageessa. Waa'ee OMN wanti dubbannuuf isin jechuu barbaadeeti. Faayidama miidiyaadha. Faayidama ati nuun hordofii yoo barbaadde faayidaa miidiyaadha. Yeroo har'an tanaa karaan ittiin Oromoon gurri isaa qaramaatiin jiru Oromoo waan fedhu argataatiin jiru miidiyaa kana jechuudhaa fi biiliyoona meeqa baasanii miidiyaa kana cufsiisuudhaaf amma dura isin jedhu ture yaaliin godhamaatiin hin turin hin jiru jechuudha. Amma haga ammaatti yaaliin godhamaa jirullee salphaa miti jechuudha. Maaliif jennaan ni beekan faayidaa miidiyaan buusu jechuudha. Akkasuma gartee fakkeenyaaf karaa miidiyaa kanaan himannaa sobaan irratti biranii akka Oromootitti warri kun akkuma isin beektan waan fakkeenyaaf warri biyya bulchu godhulleen Oromummaan akkas godha jedhu waan paartiin tokko godhe Oromummaan akkas godha jedhu haala kana hunda haga sadarkaa addunyaatti illee maqaa nu balleessuudhaaf yookiin ammoo akka Oromootitti yookiin waan akka gartee paartiin tokko akka Oromootitti waan nu goone addunyaatti nu himuudhaaf wanni isaan hin goone hin jiru jechuudha. Kan kana hunda harkaa fashalsee wanni kun ammoo soba jedheetiin mul'isu waan miidiyaadhaan kijibame miidiyaa maan deebi'aa jechuudha. Kanaafuu OMN har'a faayidaa isaa beekuu dhabuu dandeessa. Miidiyaan kun fakkeenyaaf yookiin akka amantiitti maal naa godhee akka amantiitti akkasii kana sanii waan adda addaa lakkaa'uu dandeessa. Waan si harka jiruuf wallaalte malee
OMN gara tokko miidiyaadha amantii kamiifiyyuu wal qixa haa ta'u ammoo akkuma amantiitti illee ka fudhannu taate faayidaan inni nuuf buusu jiraachuu danda'a. Fakkeenyaaf waa'ee miidiyaa kanaatiin wal qabatee ani kaleessa kan Alii Suufiyaan kan isiniif namoonni tokko tokko akka waan isa qeequutti kana fudhatantu jira. Qeequu fi miti. Sadarkaa kanatti murtii akkasii dabarsuun namni beekaan hayyuun tokko nama amantii tokko haga barbaade ati namni amantiidhaa sheekni tokko jechuudha nama hedduu namni isa hordofu waan diiniiti waan dhugaati waan rabbiiti waan ta'eefi waan inni qabateetiin deemu hangamu wanni sun yoo fakkeenyaaf wanna ta'e murtii hamaa hadhaawaa akkasiisan murteessanii hawaasa kana keessatti wallaalaas beekaas sooshaal miidiyaa irratti akkasitti gartee gadi baasanii maxxansuun gaazexeessota OMN fakkeenyaaf qeequun sirrii miti jechuun akkasuma OMN illee waan kana gabaasuun sirrii miti jedhaniitiin dubbatuun sirriidha. Garuu sadarkaa itti namni isa gargaarte haraami haga jechuutitti waan akkasiisan maxxansuun aras borus sirri jedhee yaadu. Waan dogongora yeroo takkaatiif yookiin gaazexeessota lamaa sadiitiif jecha gootumatti miidiyaa san balleessuudhaaf yaaluun akeeka ofiisan babal'ifatuudha malee yookiin waa'ee amantii qofaa miti waan ta'eef waan akkasiisuun sirrii miti kan jedhu kan irra dubbadha jechuudha. Tole hayyemee gaazexeessonni OMN maal jedhan viidiyoo waan gammee irreecha dadhabsuu jedhu odeessaalee keenya fulbaana 21 tamsa'e kanarratti qaamoleen komii qabaachuu nuuf ibsan bifa garaagaraatiin komii isaanii ibsachuu irratti argamu. Tiimii odeessaalee irrattis akka OMNittis qaamoleen komii dhiheessan ni jiru. Akka waan nuti hoogganoota amantaa Islaamaa waan kana mormaa jiran beekamtii dhowwanneetti illee warri hubatan ni jiru. Nuti hoogganaa amantaa kamiifiyyuu kabajadha kan nuti qabnu. Hoogganni amantaa nuti beekamtii irraa mulqinus hin jiru. Hoogganoonni amantaa keenya amantaalee keenya hundumtiyyuu hoogganoota keenya jenneeti hoogganoota amantaa Oromooti jenneeti kan hubannu. Amantaa tokko ofitti qabne amantaa kaan ofirraa fageessu kana keessa nuti OMN waan akkasiitiin hin amatamu dhugaa dubbachuudhaaf saanaani. Dogoggorree tarii jechoonni mulqanii wanti nuti isin mufachiifnu yoo jiraate carraa kanaan nuuf galchaasanii jechuun barbaada. Jechuun jecha amma gartee Yihuun Ingidaa dubbate kana akkaataan ijoolleen tun itti qopheessitu dhugaa dubbachuuf akkaataan ijoolleen tun itti qopheessitullee akkaatuma amma jedhan kana jarri amantii dhuunfaadhaa qabaataniyyuu dhugumatti abbootiin amantii Oromoodhaa kan gartee amantii kamiitiyyuu abbootii keenya jenneeti yaannaadha. Oromoo ta'uu isaatiif abbootii keenyaadha. Waa'ee sinodosii Oromiyaa irratti akkamitti akka gabaasan yaadattu akkasuma gartee waa'ee yeroo garagaraatitti sheekotii keenya kan hidhaman yaa jara keenya barbaadagachuu yaa waa irraanfachuu jedhe akkaataa sheekotii keenya kan hidhaman fakkeenyaaf siyaasaan haa taatu yookiin ammoo barbaadanii haa taatu akkamitti akka isaan gabaasaatiin turan waa'ee amantii kana irratti akkamitti akka qophii akkamii akka isaan qopheessan waan nama harka jiru hin beekamu akkuma jedhamu sanidha. Duuba kuni dhugumatti waan isaan waan takkatti qofarratti yookiin ammoo OMN qofarratti yookiin ammoo xiyyeeffannoo kenna waa'ee irreechaa qofatti dogongora guyyaa takkaasan qofarratti osoo hin taane of duuba deebanii waan gari uf yaadachiisuun dirqamaadha. Dhugumatti isaanii fakkaataa jechuu barbaade. Kana jirrutti amantaa hin qabne jechuudha. Hojii miidiyaa keessatti amantaa kamiifuu hin loognu amantaa kamiyyuu hin balaaleffannu hoogganoota amantaa kamiifillee kabaja wal qixa qabnaa hundumarraa fageenya qixa irratti argamu barbaada. Asii baanee yookiin hojii keessa gaafa hin jirre namuu amantaa garaagaraa qabaachuu dandeenya ni qabnas. Sanaaf amantaa kamiifuu hin loognu dogoggorri uumame yoo jiraate nu of galchaa karaa nu ibsuu barbaanne nu hubattanii jirtu yoo ta'e nu of galchaa kabaja isinii qabnaa irreecha beeksisuurraa kan hafe akeeka kabiraa hin qabnu radeebinee nu of galchaa jechuu barbaannes. OMN miidiyaa Oromooti. Oromoo keessa Musliimii jira, Kiristaanii jira, Waaqeffataan jira, amantaan gargaran jira. OMN amantii kan cufaaf akkuma waayilloota jedhanii il tokko laala amantii kan cufaaf kabaju guddaa jaalal guddaa qaba. Keessumatti ammoo hawaasi keenya kaba Musliimaa lafee gunguruu OMN waan taateef adda dureen OMN cimsee jabeessee warra armaanga keessa tokko waan taateef kabaju guddaa qabnaaf. Karoora uummata Musliimaa xiqqeessuu amantaa Musliimaatiin walitti bu'u OMN hin qabu yaadii akkasiilleen yaadamne warri dogongoraan nu hubattan yookaan akka biraatti ilaaltan akkuma waayilloota jedhan dhiifamaa jennettiin jirra dogongoro jiraatu nu gorfadha jabaan. Duuba gaazexeessota kanaafis akkasuma OMN fillee kabajatu malaafi jechuudha. Akkaatuma gartee gaafa duraa waa'een qeeqa kanaa OMN gabaafame. OMN gartee yaada gaazexeessota kanniinii gabaasa jedhameetiin kumatamaatiin ture arra dhiifama isaan gaafatanii akkasumatti karaa OMNtiin gabaafame jechuudha. Duuba warroonni isaan kana qeeqaatiin turtan kan dhugumatti garaa qulqulluu qabdan akka dhiifama gootanii fi abdii qabna. Jarri fuula duraa fi irraa baratan jechuudha. Waan akkanaa kanarratti jechuudha. Namni waan garii tarii karaan amma waan dubbadhu kun yookiin waan jedhe kun waan sirriiti jedhee godheeti waan san keessa ammoo akkan taanettis hubatamuudhaa fi akkasuma wanni sun waan sensitiif ta'ee yookiin ammoo waan faallaa amantii sanii ta'ee yoo mul'ate waan dogongora akkanaa kanaan uumaa jechuudha. Kanaafuu haa galatooman gabbaanii dhiifama gaafachuufis OMN jechuun dhugumatti ijaa fi gurra uummataa yeroo jedhamu miidiyaan hundinuu ni jedhama. Garuu dhugumatti Oromoon ammatti ijaa fi gurri gartee kamanurra jiru akka miidiyaatti yoo fudhan miidiyaa takkatti tana yeroo ormi miidiyaa dhibbaan olola
adda ooffataa jiru siyaasa isaanii geggeeffataa jiru yaa jara keenya warri kun ni bar miidiyaan biraa warri afaan kaanii afaan hin maqaan dhooyinu warri afaan biraatiin miidiyaa biraa ka dabarsu haa waan akkamii akka dabarsu isin hundinuu ni beektan hatta miidiyaa muslimaa ta'ee waan akkamii akka inni dabarsu isin hundinuu ni beektan jechuudha kanaafuu miidiyaa tokkocha qabnu kana dogongora isaanii akka sirreeffatan akkuma mareefu guyyoon jedhee gorfataa qajeelchaa qeeqaa sirreessuudha malee jala muraniitiin miidiyaan kun baduu qaba jechuun sirri natti hin fakkaatu akkasuma gartee warroonni gaafa dura miidiyaa kana gutuma guutuu maddi isaa guuguu qaba baduu qaba jedhaniitiin keessattuu warra Ustaas Alii Suufiyaanii dhiifama isinis akka gartee dhiifama gootanii fi akkasuma gartee miidiyaa kana waan isin dhiifama gaafattanii fi nutilleen dhiifama isin gaafanneeti jirra komii isinirraa qabnu kaafnee jirra akka jettan abdii qabna yoo dhugumatti garaan keessan qulqulluu ta'e jechuudha wanni dhiifama caalu hin jiru waan ta'eef yookiin ammoo wanni biraa akka isin keessa jiru wanni biraa akka isin keessa jiru hawaasni isinirraa hubataa isinin jechuu barbaanna ka an Abduu Moobaala Biraay hanga qophii biraatii waliin deebinutti nagayaan naa tura.